Ammaga Pilaatoo saannatee irra jirra. Pilaatoon egaa lafa ol ka'aa irrisaa diriiraa ta'e kan akka saannatee kana dura akkuma argaa turtan hurri cimaa keessa deemaa turre. Hurriin sun fageessanii ilaaluuf baay'ee nama rakkisa. Akka ol ka'iinsa lafa kanaatiin amma hurrii dura keessa deemaa turre olitti jirra. Hurrii gararraa jirra jechuudha. Amma gaaruma waliin hurriin gadafee jira. Hamma nuti ol ba'aa deemnu hurriin immoo gadafee ture. Amma immoo erga as Pilaatoo saannatee irratti baana ammas hurriin gama harka keenya mirgaatiin hedduu jira. Fageessanii ilaaluun xinnoo rakkisaadha. Egaa qaama paarkii gaarreen Baalee keessaa saannateen tokko. Saannatee irraa immoo iddoon beekamaa fi baay'ee ol fagoo sirrii galaanaa irraa ol ka'iinsi isaa meetira 4,377 kan ta'e tulluun diimtuu asirratti argama. Meegaa yoo hurriin nu daangessuu baateef tulluu diimtuu kana irra baanee akka Oromiyaatti fiixee olaanaa yookaan immoo iddoo ol dheeraa ta'e akka Oromiyaatti yookaan akka Baaleettis akka Oromiyaattis iddoo ol ka'aa ta'e lafa kanarra deemnee haalli qilleensaa isaallee maal akka fakkaatu dhiibbaan qilleensaa achi jiruu fi achi dhaabbatanii maaltu mul'ata waan jedhu illee sin daawwachiifna. Dirreen kun egaa dirree Jeedaalli Diimtuu irra jiraattudha. Jeedaalli Diimtuu as paarkii gaarreen Baalee keessaa saannatee irratti baay'ee beekamti. Kan amma lafatti mul'atu kun immoo boolla tuqaan keessa jiraatu kan Jeedaalli Diimtuu keessaa guurrattee nyaachuudhaan yookaan soorachuudhaan jiraattudha. Egaa boolli kun akkuma argitan boolla xixiqqaa jira. Boolla xixiqqaa kana keessa tuqaatu gala. Tuqaa kana yeroo inni keessaa ol ba'u Jeedaalli Diimtuu kun eeggatteetu qabattee nyaachuudhaan kan isheen jiraattu. Yoo argatne waraabnes sin agarsiifna. Dirree kanarra yookaan Pilaatoo lafa ol ka'aa saannatee kanarra beelladoonni garaagaraa nutti mul'atu. Hoolaan jirti, re'een jirti. Re'ee fi hoolaan naannoo kana jiraatan immoo wanti adda isaan godhu rifeensa dheeraa ofirraa qabaachuuni. Egaa naannoo lafa baddaa kana kan arrii ofirraa qabu dhagaa qofa yookaan muka qofa miti. Naannoo kana jiraachuudhaaf bineensonni as jiraatan illee akkuma uumaatti kanneen rifeensa dheeraa qabani. Egaa beelladoonni isin kana biratti argitan yookaan immoo hoolonnii fi re'oonni isin argitan warra rifeensa dheeraa qaban kunis warra baddaa akkasii yookaan diidalla akkasiirra jiraachuudhaaf uumamanii qaamni isaanii yookaan rifeensi dheeraa kunis akka isaan qorra kana damdamataniif kan isaan fayyadudha. Qophiin keenya akkumatti fufetti jira. Egaa nutis qorra kana sodaannee akkanatti uffannee tottolfanneerraa mee har'a yoo hurriin hin jiru ta'e halaalaa mul'ata ta'e tulluu diimtuu irra baanee waan jiru kan daawwachiifna. Mas qophiin faana gaazii keessaa akkumatti fufetti jira. Waliin tura. Ayaa jirtu jo? Akkam? Nagaadha? Akkami qorri kun? Jajjabaachaa jirtu? Hin qorruu mee akkami iddoon kun as keessatti hoolonni tiksaa jirtu? Qorri isaa akkami? Lashumachuun homaan jedhu jechuudha. Eessa manni jireenyaa fagoodha moo asuma dhiyoodha? Manni jireenyaas asuma jechuudha. Asuma jiraattu umurii guutuu? Bartaniitti. Kun amma kan dhuunfaa keessanii kan maatii keessanii qofatti ibsitu moo kanuma waliigalaati? Kan dhuunfaa keenyaati. Maatiin hundumtuu akkasumatti ijoollee isaa itti bobbaasee isii baratu. Barumsa galtee isa? Eessatti barattu? Eessatti barattu. Kanaafuu amma yeroo manni barumsaas hin jiru akka carraa immoo guyyaa sanbataaf jilbataas ta'a jechuudha guyyaa na filatan. Kutaa meeqa bartaati? Haa ta'u? Raafuu barattu chillachuu. Jabaadha. Galatooma. Tole tole. Nagaa ta'a.
Qorra sitti mataa keetti nuuf kenne maal? Mataa keetti nama qorra illeen si yoo keessa hin deemin illee waan na ta'a nama laayaa. Akka moloomne qilleensa akka keessa deemuuf haguuggii dhiifte. Haguuggii yoo fide danaa rakkoon warri molaa kanaan molaa jechuudha. Qorra kana obsitaalee dandeesse. Baaba eegisee takka wayita aduu nima goffadha wayita qorra kun qilleensa dhuuf. Mee hoolonni fi re'oonni kun kan eenyuti? Kan Muzayyanaa Cikati. Kan maatii kee jechuudha. Kabbaa kee kan warra kee. Hoolota hedduu qabdu re'oota hedduu qabdu kun meeqa ta'u lakkoofsa walitti? 100 qaba. 100 ta'u. Anuma keessanii anuma maatii tokkooti qe'ee tokko baafte. Mana tokko bobbaafte jechuudha. Saas meeqatti baafte gaafute? Ganama sa'aatii 12tti baafte. Meeqatti fuutee galte? Sa'aatii 11tti ni galte. Asuma oolta ammasitti. Beeloftu? Beelaa ima beelahanillee ganama gizeenya garaa jabeeffadhee duugaan deema. Garaa jabeeffatte? Sirriitti naqattee baate? Waan loonillee ittuma unaa waan nyaadhullee waan jiruuf maal kana biratti ittuma galaa ka qotannillee kana miti keenya qabeenyi keenya kanuma osoo minaan ka jiru taate ni baadhee deemaa jiru. Sirumaallee walumaanillee baatteen deemte. Fakkiin gurgurannu waan kana ta'eef. Jireenyi keessan kan irratti bu'uureffama. Kanaafuu ati fakkeenyaa fi hoolota kana keessaa yookaan re'oota kana keessaa akka dhuunfaa keetti qabdaa? Meeqa qabda? Waan barataa ta'eef waa jara walii garaabuuf illee deemaa miti takka. Ilmoo amma jalatti. Re'eema hoolaa dhalteetti. Maarree fi horti taanaan hin baay'ifatta. Hin gurgurtoo ta'e. Barumsatti hordofataa isiillee ilaalladhe. Yeroo barumsatti deebitu eenyutti tiksa? Eenyutti tiksa itti sonnaa. Nama tiksa yookaan immoo kiraadhaan nama xumuriidhaan saantibaan tiksa. Jedaalli fa'aa jirti amma jedaalli diimtuu kun. Jedaalli diimtuu ni jira. Argitanii jirta? Argitanii deemna. Tuqaa ishii? Tuqaa? Sinjala nyaatti. Akkamitti eeggattu akka isheen jeedalaa fi akka isheen re'ee fi hoolaan nyaanne? Akka isheen itti raasayyoo argine itti seesinaa isiin waan isaa san sodaattuuf hin dhuftu namatti. Namatti dhufta haa hin siiksitu. Inni akkamitti siiksita maal jette? Maa itti siiksitu? Jedhee itti siiksa yookaan jeedal lakkii jedhaan isii yookaan sanii waan hin beekneef siisaa itti siisee. Biisime tokkichi. Biisime tokkichi. Hoolonni kee fi re'oonni kee gaafa si jalaa baduuf ka'an yookaan immoo daangaa ati hin barbaannetti yoo deemuuf ka'anii akkamittiin akka isaan dacha'an yookaan akkamittiin deebista? Reeree jedhee yookiin hoolaa yoo amma natti isinitti himu amma yoo achi jirtu itti lallaabe yoo takka jettu yoo deemaa jirtu hin deebiti walitti qabamti. Walitti qabamti. Re'oonni kee fi hoolonni kee rifeensi isaanii dhedheeraadha. Akkasuma hundi isaanii asiis asuma keessa tiksaa jirti. Amma fakkeenyaaf fuulli kee kuni asirraa waan akka gurraachoo wayii qaba. Qorradha. Qorradha. Waan akka nama godhetu kan fuulallee akkana kan nama godhe qorra. Qorra baasiliinii itti haxaayaa narraa badaa. Hidhiillee nama goggogsiti. Gussaa qorri ganama kan guyyaa irrallee kan nama gosu kan ganama.